kan biraa immoo Gibxii namallee balaa takka itti gale ta'a lakkaan tuqinaa Itoophiyaa jenneen Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam ardul abasha Itoophiyaa irratti yoo isin lolte malee lolinaa dheen kolkollee shaamiin biroodha namni gariin Itoophiyaa gaafa lola xaaliyaan illee injifannee noo Itoophiyaan du'aa Nabi Rabbi qabdi alayhi salaatu wassalaam namni Itoophiyaa tuqe dachiitan maaliif jecha gartee filatamaan Rabbi file Nabi Rabbi sallallahu alayhi wasallam jedhe san qabdin tuqina ardul abashaa milkooftani maali yoo isin lolte malee lolina hardi yookaan ammoo lola irratti hin dhaabinaan jenne salphinni warra Itoophiyaa tuqee guutuun salphina diqqeennaadha kalee wanni Itoophiyaan cabxee barakasi miskiina taatee maali beekta mujriima itti olgaye bulchaa mujriima waraanni wanni walgaye guutuu mujriima ijaaramee olgaye adda abbaan malaa namni haqaa ilmi abbaa jifaar ilmi jeneraal Taaddasaa Birruu ilmi jeneraal Waaqoo guutuu ilmi Sooressa Jaarraa abbaa Gadaatu dhufe oromtichi qulqulluun kashiran qam gad dhufee adila jaalata ka rabbiin gartee mootummaa adila kafilu rabbiin mootummaa rabbi fila ilma namaati Sinigale mootummaa kafilu kaaliqu samaawaati wal ardi ilmi namaa gubbaa buufna dheera fadhiita yoo mujriima taate ni buufta yoo mootummaan sun mujriima ta'e ni buufta mootummaa adila rabbiin ni tumsaafi Gibxii fi Eertiraa rabboon kaase Gibxii lammiilee Eertiraadhaa laqqamuu jirti qocuu jirti lammii Eertiraadhaa qocuu jirti maaliif homaan dalanne hojii kan hojii itti kenname akka gaariitti hin dalanne ta Itoophiyaa dalaguu jirti ta Itoophiyaa ta Gibxi keessa jirtu akka gaarii dalaguu jirti dabballeen gartee ka Jawaar ijaaree jetta ka Marroon ijaaree jetta ka Kiristaan Taaddalee ijaaree jetta abbaan fedhee haa ijaaruu dalaguu jirti ta Gibxi ta Eertiraa immoo eeka Eertiraa balaa itti dhufuu jira lammii Eertiraadhaa bakka jiran hundattuu balaa itti dhufuu jiraami nama 150 ol gartee galchitee jechuudha Gibxi kaawwan guurtee manidhaa keessatti qorachaa jirti Eertiraa sareelleen isaa nyaatti inni illee ofii nyaata namni illee isa nyaata Iisuu gara maraa itti ammaattee fara wal nyaatti garii wal haa nyaattu jedhu tokkumaan jenne barbala itti bu'e gara hundaa ol gargaltee wal nyaachuu jirti suudaa ofii wal nyaachuu jirti yaadda Eertiraaf Gibxi adda olii garagalte Hasan Sheekh Mahammad ori'aa dhaqee as fiigaa dhaqee achi fiigaa diidattan Ijipti akkas Eertiraadhaa fi Gibxi ni kaa olii hidhattee asii achi ori'aa turte shanee maal kanneen fa'aa warra godhu jechuudha kanaaf kun faannoo faannoon Gondarii Tawalloo hogganoota isaanii jechuudha laala akka gaafa sanyiin fagalee beektan hogganoota isaanii fakkeenyaaf hogganaa Walloo tokko jechuudha Iyyaasuu Abarraa kun Oromoo fakkaata Abarraan Amaaraa jedhama hidhattoota isaatiif hogganoota isa jala jiran guutuu waliin galee harka kennate jechuudha karaa nagayaatiin abbaa dhagaa lafa guute buutii lafa buute malli ka abbaati amma naftanyoon faannoon kaleessa Oromoo Madagaskaarii galchinaa jawwee yaa jawwee kiyya akkam jettame ammee gabbayii dubbadhu kaarraa amma faannoo kalee qabsaa'ota hin danda'anii injifattee dhuftee 4 kiiloo seentii gaafa seessabbaa keetii seentan hin jettan Oromoo namni kun gara malee oofuu jira gaafa gartee faannoon dhufte yookaan shaneen dhufte yookaan shanee maaliimi TPLF dhufte eessa dhatti Oromoon hadha kunoo diinan isin bitaa jiranii waraanni ka Oromooti jeneraalli ka Oromooti muummichi ministeeraa Oromoo kantiibaan Oromoodhaan hojjettee mijawwe Amaaraaf Oromoo Amaaraaf Tigree balleessuu deemanii ana isin duuba jira gifuu etteemi hadha warra gifuu etteen gaffa eegalu jira amma himka abisi anamoo lidatu ayyaaloo tennaa lidatu ayyaaloo etteemi lidatuun kan kee kasaare galte ijoolleen kun ogaluu jirti ati ka eedde waraana guddaa san ka Gibxi ijaarte ka nafxanyoonni biyyoota addunyaa keessa teettee ijaarte akkasitti gaara hunda charchii hunda leenjisanii qilee hunda akkas godhan Oromiyaa hunda keessa guuraa turtan baandaaf girrisaa keenya kana jalatti tiktookiidhaaf kaanii ijaartan sanii meetiriyam yalle manni jirtu bara maqaatti hiikkatu Kaarsii keessa Shawaa Gujii Boorana keessa Baalee keessa gartee nafxanyaan guyyaa keessa nafxanyaan warri bishaan itti naxxanii gartee itti qaddastanii isin
eegaan ni dhufnaa jettaniini isaan kasaaran yaa jawwee kiyya faannoon tante akkana taate kunoo galuu jirti nama kunoo beekama rabbi faannoo keessaa Iyyaasu abarraa faati waraana isaa qabatanii gartee girnoo fi qawwee meeqa erkisanii galaa jiran jechuudha. Ta Gondar ta Gojjam. Gartee Minilik Birgeedii fi Jawaar Birgeediin faati galaa jirti. Yawwee Birgeediin keellee gale. Rabbi akkana nama hin diqqeessin, Rabbi nama salphisin. Osoo afaan ofii qabatee namni sun namni kabajaa qabu, namni meeqa jaalatu, namni meeqa isaaf jecha gartee nu qaluu yaa'u sun woma kana lakkii dhiisa abboo waan hin dandeenye waan hin goone. Oromoo mabadduu tana tama tuffattu tana si wayya Oromoo kana gartee as deebii faarsi jennee ni dadhabne. Mootummoonni dabre tokkollee akkasii miti. Ana beeka jedhee osoo xirreq jedhuu fi waan dhibba takka diida kana gannaqu bakkisuuf bakti callisuuf dhalti bara saree dhaltee diddee jennee itti mammaanna siin. Itti man hin didaa irkisan ni jigaa mala guchuma luffichaa jedhan. Too yaa waattam siyaasaa ni beekna dhiisennee ni salphattaa hin xiqqaatta. Nama guddaati nama jabaa. Siyalee akkatti jabaattee jabaadhu akkatti nama guddaa taate hireessii kenne kanatti fayyadamii jenneen Jawaar Mahammad warra waan birii mu'anu jenneen bara dhiisi abbaa taa'i waan hin beekne hin cambini. Nurraa bari as deebii siyaasaa gara biyyi deemtu diinni eenyu firri eenyu hinjifataa. Bara wanni gartee waan ati yuunivarsiitii dhattee barattuu yaallee amma deemu kun bara beekumsi kuni muuxannoo keessatti hirmaattee waan takka beeku. Eenyummaa namaa adda baastee beeku akkanumaan dhiibee nam tokko zabanni sun dabree jira. Akka zabana gaafa lijiyyaa sufaa osoo ta'e nyaatan qaataa bichoo. Adda zabanni zabana teekinooloojii wal quba qabna abbaa kiyya. Yeroo gartee isin shirachii daladdana sii kaafnee shira dalagaa jirti hattuun kunnu achi jennee isin saaxilla. Kaleessa gartee takka takkaan gaaraan magaalaa nu nyaachaa baatan hadha alhamdulillahi rabbil alamin namni biyya bulchu Oromoo hadha. Namni nu dhabamsiisu afaan nu qabu namni nu ukkaamsu gartee tikni kenna waraanni kenna. Bulchaan nu alhamdulillah waan feene bakka feene dhaabbannee dubbanna. Akka kaleessan mataa bakka gola nurraa guuruu hin dandeettan kanaaf dhiisaa isiniin jenne too waan hin dandeenye diina nurratti hin faarsina. Haceen bar hattaas maqaa isin eebar Jawaar akka Mustafaa kana siqqaan beektaa inni hattaa Jawaar Mahammad yoo ta'e mana gumaa dhaqe nama gumaatii jedhe diina jawween barakate maqaa isin ni beeka karaa deemtu argu jiraami mucaan seenaan isaa yaadatu. Haceen bar maqaa isin eebar hattaa Jawaar yoo achi dhaqe nama gumaatii jedhe garte. Namni mana gumaa dhaqe hunduu diina Oromootii jedhe. Ati dhattee numa bar faannoo taate faannoo dambanyaa faannoo qabsaa'otaa maan chilaachawaan eenyu jara kana danda'a. Oromoon salphachuu deemti Oromoo eeggadha diina isin bitaa jira Abiy Ahmed Ali nuun jedhe bar. Maaliif faannoo dhufa bulukaa gartee gaafa warri dhufe kalee harkaa farmaan mure amma sanyitee na duguugan kaakuma jarreetti san heerri jara akkasii dha. Oromoo Madagaskaarii galchinaa Musliima Makkatti galchinaa nuun jedhe heerri jara akkasii bar. Araa kiiloo yoo seeran jechuudha. Jawween kana Oromoo loluu hin dandeettu, siyaasaan dandeettu, dippiloomaasii dalaguu hin dandeettu. Akaaboorri boruun dhufaa Islaamni Makkatti gallaa. Eegaan Oromollee akkatti gara adda nu muranii kaan hin beeknu araa kulli haali kun Makka galaa kun Madagaskaarii nu deebisan qurxummii bishaanitti jechuudha. Wanni siyaasaan gartee wannaa miti. Waan ati gartee walii qammamtee saayinsiidhaan daladduu miti. Tokkoffaa sinii mi'oo dhagaa warri waa deeggartan. Biyya gabroomte takka bulchuufillee gabrummaa jalaa baasuufillee yeroo isii bilisoomsite bulchuuf yeroo jalqabaasan heera jijjiirtee waa mara godhuuf kutaa laakkaa'uun nama barbaachisu. Jagnummaa. Heeroo goone jagna beektu heeroo jagna ta'uu si feesa jechuudha. Tokkoffaa haga feete barumsa yoo qabaatte namni barate sensitiifi bakka tokkantu jira yoo tachitu namni barate lixa waan sanniisee abbaa kiyya achumatti. Nama kutaa lakkee bara bishaan yoo ati bishaan kun nama ajjeesattee ni gosa. Bishaan kun qullu koddaa keessa kun bishaan kun rakkoo qaba nama ajjeesanii osoo wanni feete buute yoo akkam guddate buddeetti garsiisne malee hin dhugu. Jagnoo du'a harka qabatee hin deemu gaa'in. Si jammar akka itti du'anii maal kana kaalkuleet iskuulan namni barsiisee XY jedhee namni hin barsiifne. Daffaarii naa ciis maa caatanii namni aaraa fi jagni bakka bahuun zinna boode jessee la deemta gartee. Soo kanaaf jagna feesa jagna. Ka gartee birriin hin jiru waraanni hin jiru namni nakkaa jira. Biyya tam waliin olii galaa osoo inni dhama'ee lafa badu tokkochi gurra qabatee kabalaa ciutti godhee jazba maal as jirtu biyya akkasii olii galii deeme akkas godhiiti gartee angoo tantee qabadhu araa kiiloo tantee gubbaa ta'e namsi dubbate mataa keessa dhayyanii. Dhugaa naan jette waraatti xiqqoo qabuun kaan qabee kaan ni ajjeesaa kaan maal biyya takka dhaqee birrii irraa fudhata.
waslaata ammaa jiroo liigasii oofaa jedhanii gartee ajjeese baluun dha'u mataa kanallee qabu. Gaaf kan maal taadhamtichi warruma birrii itti kenneef nama ajjeesedheen kanatu mootummaan kun dikteetara jedhee uummata itti kaasa. Yoo inni cinqame mallee ayyee nafa laadha biyyeen na nyaatte bakka seenuu hin qabu akkana godhe mallee qileerra oofaadha dhiban. Hagasii qabeenya keessaa hatan laal dahaboo qabaate gaazaa qabaate biyyi sun. Dayyuusni akkasii culumni fi kutaa laakka'ee onneen qabu. Jagna yoo ta'e ni dhufa abbaa ni ilaala dahabni achiraa gaazni achiraa kun achiraa namni humni nama kiyyaa haganaa qabeenya qabaa yeroodhaaf akkana godha yeroo jedhe dhaabbatee ilaala yoo taabbaatu daaba kan akkam godhee baasaa jedha malee inni waan namni itti mukanaa fi qawwee itti fudhatan kan akka abbichuu kana jechuudha. Dhagee Oromoo warrina jala jirtan nama haga mootummaa abbaa feetan hayyuu feetan gaafadha. Mootummoota Itoophiyaa keessa jedhamee aan Afrikaan Islaas ni jira. Namni akka Dr. Abiy Ahmed qoran baatame tokko illee jiru. Tokko barsaba isaatu itti ka'e osoo lammiitii jedhu Oromoo itti kaate bara wallaahi subhaanallah. Sabni isaa ka isa waliin dhaabbatu itti ka'e tokkoffaa toonni kanarra hamaan hin jiru. Een waliin dhaabbatanii. Akka ambaachi dhaqee an Amaara yookaan Tigiree hin jenne saba wayinii manne gartee kan biyya yaa'u. Ganama dhufee an Oromoodha hin jenne Oromoon biyya bulchitu ni jirti jedhe keenya fayyaalessi gayyaa'e. Bargarii warra akkasii ture bara nu gabraami maa ayyoon gabra nuun hin jenne milikillee harka muree harma muree baluu akkas nu gariilee akkas nu ga'e akka Oromoon maa biyya bulchuu hin dandeettu hin jenne baluu nu beenu kana moo gurbama kana moo haguma sanuu kaa bakki jedhan maali beektaa xiqqoo isii warra bishaan warraa dhugee amantiillee kan warraa fudhate kana yoo ta'e xiqqoo beessi go'aadhan. Ati xiqqooma maatii musliimaan tuqanne xiqqooma isii kanaan bar musliima wajjin jiraatan jenne abbaa kiyyaan goota Itoophiyaa keessa dhufa yoo jette wallaahi namni sirra dogongoraan tokko illee hin jiru. Ka irraa gadiin nama maal beektan Itoophiyaa keessatti musliima irra gadiin nama namni waa takka hin beekne namni biyya hin qabne namni mirga hin qabne irraa oliin namaa Itoophiyaa keessatti eenyu. Ani ortodoksii dhiqoma ziggoodhaan hatta peenteen protestaantii waaqeffatan bakka hin qabu. Ani ortodoksii hin qoma keenya goote laal kun ol boqottee deemtaa lesii galee. Hadhallee warra akkas jira bara hattuun Oromiyaa kana keessa lafa dhiphiseef waajjira hunda keessatti hannaaf shanee faannoof kan waliin dalagu bar kana tokko isaa waliin laakkatan. Faannoof shaneen kaayoon isiin deemtuun Itoophiyaa afaan tokko amantii tokkooti. Ijoolleen ta'e namiskiin yaatee achitti ani qabsaa Oromoo hojjettee achi sareen isii nyaatti. Abbaa kiyyaan waggaa yoo xiqqaate abboota keenya waliin waggaa 55 olii sareen itti nu nyaatte adda bilisummaa Oromoo keessatti. Gaafa jira soorsa jaarraa abbaa gadaa rabbi jeenata naqanii surraa fuudhan maaliif galte amantii galte adda bilisummaa Oromoo. Min taamata allee asirratti daawwatu faati mee gabbaatee naa mormitu dhiiraa jira. Hadda wanni Jawaar fa'aa qinqinfatee eegee lafa rigee akkanatti nu dura dhaabbatu waan biraatiif wanni isa waggaa janna barsan jedhee charchiitti nagalchanii mishiinitti guyyaa san bishaan ittiin qicanii islaamni nama akka hin ta'in dayyuus akka ta'e. Namni keenya garii jira bara fayyaalis osoo argu amma namni Abiy Ahmed Ali amma nama keenya garii nama Ahmed jedhu kana bara addunyaan eerpoortii maqaan kee Ahmed yoo ta'e barsaa alama sadii dhaabbatanaa biraa seemsanii Ahmed maqaa ta'uu qofa addunyaatti wal biyya feete dhaqe Ahmed maqaan kee hin taane maqaa nabi rabbii kaale salaatu wasalaam maqaa sodaatamu. Addunyaa Itoophiyaan dachii kiristaanaa jedhanii waggaa 150 itti iyyan eenyuuf Abiy Ahmed Ali muumicha ministeera Itoophiyaa yoo jedhani kolkollee jaashaamini biroo. Amma Jawaarii kalee charchiin barsiifate eegasii mallas iskoolarshipii ergate eegasii Ameerikaa dhaqee keessin gartan san gimboo sabaatiif innaat paartiidhaaf lidatu ayyaanoo fa'uunna aana jedhuuf warra aktiivistii ture ka akka tasaa mucucaatee mooraa Oromoo keessa lafa dha'e Jawaar akka tasaa mucucaatee bari yakka dalagee uummanni musliimaa waamee beektachi maaloo tuqee abashoonni ariitee mucucaatee qabsoo Oromoo keessa lafa dha'e Jawaar Mahammad. Kana yuuz godhe abbichuun leencicha Oromoodha akkuma nafxanyoonni yuuz goote abbichuullee yuuz jechuun itti fayyadame. Itti erganii akkana goona dalagi jedhanii kiyya jedhee numaa gabbayeen saalfatu daalachi
Anatu gurmeesse OMN natu ijaaree qeerroo natu gurmeesse jedhe gabbaye akkamitti yoom eessatti watettee nama mee gaafadha warri Jawaar bira jirtan haa akkana ijaaree akkana yaada akkana naa dhufe haa jedhu OMN fa'allee namni ijaaree Maamad Adamoo fa'a Profeesar Abbaas fa'a jechuudha abboonni miidiyaallee dhaaban yaada kanallee attaa ka fidan ka burqisiisan ragaa wajjin waan hunda isinitti himna jechuudha waan namchi kana dullum maali beektu annama jibbu keessa wallaahi abbaan fete waan fete naan jedhe nama dhara kana uftuulee ijoollee durii magaalaa guddanne bannullee abbaa shaashamannee mulqii gartee hattuun Itoophiyaatti namtoora keessatti guddanne abbaa bakki nu bishaan irraan dhandhamin hin jirtu ijoolleen magaalaa tayoo ati ija badduu laalte surree alba'aa fi hidduutu yeroo ati xiqqoo ija si argatte gartee ol si kortii bara namoota barandatti saambusaa nyaachaa guddatan as fiddanii sirna nutti hin godhina dhaaba waan garii waan nu gubee dubbatu jira Mustafaan qabsaa'ota keenya kaleessa adda bilisummaa Oromoo haga Jawaarii namni jibbu bara nafxanyaan hin jibbitu adda bilisummaa Oromoo haga Jawaar jibbu abboota keenya qabsaa'ota kaleessa bara ifa bahee miidiyaa irratti miidiyaa jaarmaa irratti gaafatamee jira kamitti miidiyaa isarratti gaafatamee jira Jawaar yeroo laamu sadii gaafatan abdii fiitee gaafatee jira eenyu mucaanonnaa kun kaarsii eenyu maqaa samaaf na qabtu gaafatanii jira ati maaliif adda bilisummaa Oromoo jibbita jedhamee jechuudha haqa qabsaayaadha namni kaayoo kalee jagna kalee dhiirota kalee mee jaarraa abbaa gadaatii fi Jeneraal Waaqoo guutuu maqaa dhaa'u Jawaar Maamad fidameenatti akka tasaa yeroo arsiisuu barbaade bargeessuu barbaade gootuuwwan keenya yookaan asuma deebi'ee warri biraa maqaa waamaa oola guyyaa kana guutuu maa walitti qaqqabanii waaman eessa amantii fedhe haa qabaatu Jawaar akkam jedhee achi dhaabbatee soorisa jaarraa abbaa gadaatii fi Jeneraal Waaqoo guutuufa maqaa dha'a haja damsa addoofa warroota kana maqaa dha'a maaliif ni beekan addunyaan tun kaleessa bar nu rabbi amane kana akka tilaalaa turan alhamdulillah rabbiin jazaa oolcheen bulchu addunyaan nu hubattee ummanni addunyaa musliimi teerestii ta'uu dhabu nama barate ummata inumaa seenaa addunyaa kana keessa dalate ilaa kosadha addunyaatti fayyadamtu bar musliimaa ka boce tokko lamaa tadha keettu kan kaartaa biyya addunyaa tana gartee ka argate musliima yuunivarsiitii gartee enu namoonni adda warri yuunivarsiitii yeroo biyyoota asuma ammardoo isinitti maaka warri yuunivarsiitii quraana barkamtaa gubbaatti kaatu beektaa akkasan wonna tamma gartee guyyaa eebbaa ijoolleen as gubbaa kaattee yuunivarsiitii kolleejii yookaan digirii dippiloomaa ittiin argattu kaabbaan kun ka eenyuti eenyu kan argate yuunivarsiitii jechuu digirii jechuu dippiloomaa jechuu eenyu beektan Morookoodha musliima haatuma maqaaleen kaabinaa yuunivarsiitii namni meedikaala marfee nama waraanu qorsa namaa ajaju kiliinik handa ka dalageen direction sa'atii adda itti fayyadamtu addunyaa harkatti hidhattee deemtuun kan hunda kan eenyu fide mee teeknooloojii namni amantii biraa qabu fide naa fidii kana jedhu kana guutuu awwaalanii kalee bar islaama ta'uu namni mataa qaqqabatee yaa'aa ture Itoophiyaan addunyaa keessaa akkuma teeknooloojii waan hundaan duuba turte haga akka isaan laalan bakkuusan ulaalti Itoophiyaan dhallee garte addunyaan bira kutte kunooti hadha kantiibaan Niiyork Ameerikaa Meeriin Ameerikaa guddichi musliim kan nada inna UK namni Laandan bulchuu adda maal musliim kolkollee ati ganda keessa deemi amantii nama qoodu amantii takka ol qabii takka qabi nama wii ol qabii tokko qaqqabi kana wanni isin kasaarse dhagee Oromoo naggaari warri as seentan dhiifamu warri TikTok keessa jirtan that means wanni nu hubachuu qabnu ijoollee teenya barsiisuu qabnu namni kamuu lammii biyya sanii yoo ta'e sittiziina biyya sanii yoo ta'e mirga dhibbatti qaba pheenxeen mirga dhibba qabdi Protestaantiin dhibba qabdi waaqeffataan dhibba qabdi ortodoksiin dhibba qabdi musliimni dhibba qabdi barumsa ummanni musliimaa osoo mootummaan dabre except abbichuu malee islaamni akka hin barate osoo hin baranne dhoorkan adda alhamdulillah rabbil alamin tooppii jirra barumsaan wallahi seenaa garii wanni dhaabbadhee dubbadhu maali beektanii hayyoota Itoophiyaa keessa baratan guuraniiti namni islaamaa nama 1,000 guurani namni islaamaa keessa hin jiru Profeesaroonni maqaan Mahammad Abdallah musliimaa nama barate Itoophiyaan hin qabdu ani murteessan akkas galatoomi ebidii origin yes Mahammad Adamooti yaa ijoollee magaalaa kiyyaa daabbaat
warroonni OMN gadhaaban guutuun isaaniitu ni ari'aman jawaarii ari'aman ijoollee abdii fi xeefaa nama barsiilaa sadarkaa guddaa gahu mucaan sabboonummaa isaa qabla leewu taadee muta Usmaan hukumeefa warra gartee urjii ta'anii waa hedduu dalagu ta'a jawaan biraa sin jedhu yeroo ijoolleen xiqqoo si afaan Oromoo bareedaa kana dubbatte inni nama lama arguu hin danda'u jawwee dhiifama naa godhi abbaa kiyya dubbiin jajjabdu waan biyyaati akkam goonadee bakka koleera qabnu dubbiin ummata Oromoo ummata Itoophiyaa dhamiilee 130 harkaan qaba Jawaar nama lama arguu hin danda'u na gaariitti akka gaarii na gurras qabadhu nama barateef nama goota warra Jawaar wajjin dhalatee warra waliin nyaatee dhugee warra milisootaatiif warra inni waliin deeme gaafadhu ati Jawaar waliin deemuuf isa faarsuuf dayyuusa ta'uu qabda nama isa faarsu biyya akkasitti ni ijaaramtu gurbaa soo kanaaf akkasi dhiifama na uffolcha faannoon irraa dhufne jechuudha faannoon tajawaari naamre seenaa irratti ani yoo ka kitaaba rabbi natti hin fidini katabu taate faannoo jawaari jedhee kataba hamburroo seenaa keessan galchee jira inshallah isinii fida hamburroon irratti inshallah isinii fida hamburroo seenaa tana xiqqoo tuttuqee sodaadhee bira maru jira namoonni hedduun kitaaba seenaa keessaa katabu dhufanii dhorkadhee nama na cinqaa jiru jira nama sanitti illee yoo ka kennu ta'u taate faannoo jawaarii jedhee sii kennaa jechuudha liqimsi namu waan facaafate haamataa jechuudha faannoon akka jirtutti jechuu dandeenya harkinattee galaa jirti naannolee hagamman raayyaan isa biyyaa dhaqqabee warran gallu jedhe eegeessa midhaabsuu jiran jechuudha amrayyaa isa biyyaa tapha kaleessan dhiisee jira akka leessan haajooleen turrifattee galtu jedhanii ganda keessa deddeemanii waa dhukaasanii taa argan qabanii taan dhanii biraa deemuun affeeramu. Hireen faannoo shadeen qabdu nagaan galu kanaam jennaan yeroo itti dhaqanii dhukaasan harka ol qabu saniim jennaan godaansuu jechuudha. Hinjiraan jedha abbichuun laan. Hinjiraan mataa keessaa qibal jedhaan yoo illaq maalleen jedhin guurraa jedhu gartee qimanii. Ka dhiiga namaa dhugachuuf faca'e. Hinjiraan wayaa keessa badee rifeensa keessa badee achi dhiiga namaa tuuxaan hinjiru tamni akkasii murateera gurraachi gartee leencichi abbaa jifaar. Abbaan jifaar taphan beeku. Abbaa jifaartu ilma abbaa jifaar tapha beekaseete. Ilma jeneraal Taaddasaa Birruu tapha beekaseete. Ilmi jeneraal Waaqoo Guutuu tapha beekaseete. Ilma Soorisa Jaarraa Abbaa Gadaa tapha beekaseete. Sarees hin nyaatin allaattiin. Waan jedhe abbichuun hojiitti hiika jechuudha. Naa qabadhu. Yeroo dheeraa isin himaa baane amma Gibsi illee baqatte Shaabiyaan illee baqatte talaalaakii yookaan ergamtoota jaraa baandaa biyya keessaa didiitii itti naqaniif harkumaan qabanii guuranii san anaafis illee teennee waliin laalla alaa kulli haali ammoo laqqamuun itti murtaa'ee jira jechuudha. Kanaaf faannoon akka jirtu kaa guyyaa irraa dhadhaa qofa bakka 4-5 humni guddaan harka kennatee galee bakka itti dhawamte illee qabdi jechuudha. Warri dide maaliif ammoo hunda adda baafatanii dirooniin jala deemanii laayee naannoo jirtu akka duraa sanqarallee barbeekaa dhiisanii isin himnemi. Maaliif yoo kanneen shanii faannoo balleesse mootummaan kun guutuu biyya keessa caasaa biraa waan haarawatti Gibsii fi Shaabiyaan ijaartuuf san jala deemanii argachuun ni dhiba jechuudha. Tooftaallee waan jijjiiramuuf. Shanii faannoo diiguudhaaf namni silaa diiguu hin beektan Gibsii fi Shaabiyaan silaa diiddee haarawaa ijaarti. Bifa haarawaan warra gartee xiqqoollee ta'u waa akeektee hunda gootu garuu diiguu hin dandeenye hin dadhabde. Ijoollee shanii akka tolfitaatu gartanii shanii tana wal dhoofsanii wal ficcisiisanii tun galtee silaata biraa qulqulluu dhaabuu barbaadan mootummaa Itoophiyaa ammoo hin fedhu. Dhiifama mootummaa Itoophiyaa achiitti si'a baasuu guyyaaf. Maaliif muummichi ministeeraa namatti kaati. Caasaa kan keessi jalaa diigee haarawaa biraa argatuuf yeroo itti gubuun barbaadu. Kama jiru kana yeroo isiin gartee laayinii diimaa gubbaa geettee funyaan keessa dha'ee yeroo funyaan sidhaan ijjiin boottiin funyaan keessa dha'ee akkasii gartee deemee waa dalagaa ture jechuudha galee. Mootummaa akka itti dalagu beeku nama intelligence namatti kaati nama siyaasaati nama bulchiinsaati. Nama maachurdi akkanumaan ijoolleen digrii takka fuutee afuu deemtee huccuu miti. Diina kan kee diigdee waliin rakkatu haarawaa dhufa. Addi bilisummaa Oromoodhaa orijinaala san diigdee nafxanyoonni feekii ijaartee keettee jechuudha. Hogganootuma irraa fixan. Yoo ilmaan Oromoodhaa ol dhufanii adda bilisummaa Oromoo keessa bakka guddaa mataa irraa buqqisan. Nama akka gartee Daawud Ibsaa kana fa'aa Leencoo Lataa kana fa'aa warroota gartee saba kana Itoophiyaa takkatti amanu warri guddise. Warra gartee yaappaa kanneen itti guuraniiti hayyoota keenya mataa irraa guuraa turan jechuudha.